Sagli dhaan nuti dhufte. Yaadni sagliin kun akkamitti ka'e? Sagli muuziqaa ajaa'ibaatti baasee. Baasee namaaf hambee qofa miti si basa jaallattee beekte. Ani nuti tola jechi bakka enerjii qaba. Enerjii addaati tokko of keessaa qaba. Ilbaabor naannoo haasaamneef dha. Fakkeenyaaf naannoo suni dhalootaan isaa abbaa gammachiisuu achi ba'anii gootota yeroo lolli saambee fa'aa suni goototni baay'ee achi ba'aniiru jechi biyya namoota baay'ee oomishattee garuu waan ishee hin haasaamne abbaa gammachiis dabalatee Asteer Gannoo dabalatee narkaa babbadee maqaan isaanii amma sitti haasa'uudhaaf biyya akka sanaatu badaa hin haasaamnee fi magariisaa bareedduudha. Bakka seentarii turizimii ta'uu dandeessi jechuudha bakki biyyi sun akka magariisummaa ishee irra kan ka'e jechuudha. So sana gaafa ilaaltu naannoo sanatti beekasii sammuu keessaa qabasi imaajin gaafa gootu waa magaarii si dhufasii biyyaadha. Hangaarii yaadda. Lagaan baabura keessaan san argee baay'ee bareeda baay'ee. Otoo qaamaan natti ilaaltee immoo anis sana caala bareeda. Maal fatee dhattu? Sana caala bareeda. Maal sirbitta sirbiin gidduu? Duduma gashita garuu kilippii jechi sirbi. Sanarra dhaabbannee tola. Saglee kan dhufee saglan ilmaan iluu sana coorannoo bunnoo coorannoo suphee mattuu rumuu naam jennee saglan isaanii saglan ilmaan iluuti. Coorannoo bunnoo baay'ee iluu booboo yoo bente beeyee. Yoo bente beeyee. Doorani raambureen baay'ee suphee mattuu nurrumuun baay'ee.